Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii egaan arras guyyaa keenya eegannee sagantaa keenyas sa'aatii keenyas eegannee yeroo kanatti kan isiniif dhiyeessinu oduuwwan kan biyya keessaaf kan biyya alaa qabannee dhufnee jira. Nu hordofaa nu faana turtii gaarii godhaa yeroo nu hordoftanittis fuula YouTube channelii keenya kana like, subscribe, share gochuu akka hin irraanfanne isiniin jenna. Amma oduuwwan biyya keessaa fi kan biyya alaa mata duree isaa isinitti himna. Oduu kan isinitti mudhaan kan isin faana turtii godhu an Daaniil Abarraa isin faana turtii godha. Hawaasaaf tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa ta'e laachuu fi Sudaan rakkoo keessa ishee gidduu seentummaa alaa tokko malee furachuu qabdi jedhan ministeerri dhimma alaa. Manni murtii aadaa magaalaa Shaashamannee hojii eegaluusaa ifatti labsanii jiru. Waltajjiin mata duree diyaasporaa ijaarsa biyyaaf jedhu geggeeffamaa jira. Eessattis geggeeffamaa jira. Oduuwwan keenya bal'inaan isinitti himna. Namoota seeraan ala daddabarsuun himataman waggoota hedduu barbaadamaa kan turan dhalataa Eertiraa lammii Neezerlaandii ta'ee guyyaa har'aa Keeniyaatti to'atamee jira. Hidhamtoonni Islaamaa hamoodha jedhamuun mana hidhaa Keeniyaatti miliqan barbaadamaa jiru. Barbareen Chaayinaa gara Itoophiyaa seenee ture eessa dhaqe jechuun barbaadamaa jira. Maal ta'e laata barbareen kun eessa akka seene oduuwwan keenya bal'inaan dubarratti isinitti himna. Gamoo paarlaamaa Afrikaa Kibbaa gubuun namichi sakkamaa ture to'atamee jira. Waraanni Sudaan Ibraahim Abduraawii muummee ministeeraa gochuudhaan muudamuuf jedhamaa jira. Al-Shabaab haleellaa raawwateen har'a Keeniyaatti namoota 6 ajjeesee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii amma immoo kallattiidhaan gara oduu keenya ijootti isin ceesisna. Waraanni Sudaan Ibraahim Albaadaawii muummee ministeeraa gochuun muudamuuf jedhame. Muummee ministeeraa Sudaan Abdallaa Amdook aangoo gadhiisuu isaanii hordofee waraanni biyyattii ministeera maallaqa biyyattii duraanii Ibraahim Albaadaawii muummee ministeeraa taasisuun muuduuf akka jiru ibsamee jira. Muummee ministeera Sudaan Abdallaa Amdook fonqolcha mootummaa yeroo darbee irratti geggeeffameen hidhaa mana keessaa jalaa erga turanii booda gara masaraa mootummaatti deebi'anii kan turan yoo ammaa kana aangoo gadhiisuu isaanii tamsaasa kallattiin ifatti beeksisuun isaanis ni yaadatama. Barbareen Chaayinaa gabaa Itoophiyaa seenee ture eessa dhaqee? Baatii sadaasaa keessa gatiin barbaree yeroo itti tasgabbaa'udha. Sababiin isaa immoo yeroo inni lafa gahu yeroo itti gabaatti dhiyaatu jalqabuuf waan ta'eefis namoonni barbaree yeroo dheeraaf ta'u mana keessatti kan qopheeffatan ji'uma kana keessadha. Gabaa barbaree kana keessatti isa qotee gargaaruu isa gidduu seenee daldalu kan warra qopheessanii raabsan akkasumas warra fayyadamtootaa waliin ga'udha. Ji'a adoolessaa darbee irraa kaasee garuu namoota warra raabsan birootti oomishni barbaree kana dura hin baratamin argame ture jira. Innis barbaree Chaayinaa maqaa jedhuun mul'atee walakkeessa ji'a fulbaana keessa deebi'ee baduu isaa daldaltoonni ni dubbatu. Barbaree kana yeroo markaatoo Taklaa Hayimaanotii fidnu made in China kan Chaayinaatti hojjetame jecha jedhuun dubbatuun daldaltoonni maqaan isaa Bireelaawii Ayyeew jedhamu tokkodha. BBC'n madda barbaree Chaayinaa jedhame kana ilaalchisee ministeera daldalaa fi walitti dhufeenya qaxanaa irraa odeeffannoo argatuuf erga deddeebiin carraaqqiin taasiseenis hin milkoofne. Gabaa barbaree naannawaa Hamarii jedhamu daldaltoota barbaree 30 ta'an kan jire ta'ullee ji'a onkololeessaa gara walakkeessa daldalaan barbaree Chaayinaa qabu gaafatamee argamus hin dandeenye. Bireelawii akka jedhamutti barbaree Chaayinaa seenaa garaagaraa yookiin sana gurguraa akka tures irraa beekamuu barbaadamuusaa sababiin isaa ammoo maamila dhabuu waan ta'eef barbaadamuusaa safeera jedhameera. Daldaltoonni barbaree raabsan naannawaa Taklaa Hayimaanotii argaman BBC'n gaafatee sadiis qabannes argines hin beeknu jedhan. Manni murtii aadaa magaalaa Shaashamannee hojii eegaluu ifatti labsuun yaa'aa faala geggeessanii jiru. Hundeeffamni manni murtii aadaa sadarkaa godinaalota magaalotaa fi aanoleetti geggeeffamaa ture sababeeffachuun magaalaa Shaashamanneetti abbootiin gadaa fi haadholiin siiqqee yaa'aa falaa geggeessanii jiru.
Yaa'in manni murtii aadaa ifatti hojii kan eegale yoo ta'u, akka abbootii gadaa fi haadholeen siinqee jedhanitti gammachuu waan kaleessaa cunqursaan dhabne har'a qabsoo ilmaan keenyaatiin argachuu fi hundeeffamuu manni murtii aadaa kun guddina afaan Oromoo aadaa fi seenaa keenyaatiif shoora olaanaa qabaachuu isaa gumaachuu kan qabu sagantaa faala kana irratti ibsatanii jiru. Sagantaa kana keessatti wantoonni raawwataman keessaa gurguddoon manni murtii aadaa ifatti hojii eegaluusaas ibsamee jira. Nageenya magaalichaa naannoo fi biyyattii ilaalchisuun kaadhannaan geggeessuun cinatti nageenya biyyaa uumuuf abbootiin gadaa fi haadholeen siinqee qooda isaanii bahuu akka qaban labsamee jira. Rakkoo mul'atu akka aadaa Oromootti mariin hiikkachuun gubbataa akka rakkoo mul'achaa akka aadaa Oromootti mariin hiikkachuun gabbataa akka deemu gochuu fi waan sanii ol ta'e immoo sadarkaa mana murtii aadaa ilaaluun furuu deemaa akka qaban ifatti ibsanii jiru. Tokkummaa cimaa jiraachuu fi sabaaf sablammii waliin kabaja fi wal danda'uun jiraachuu dhaloota duudhaa fi safuu eeggatee fi jaalala biyyaa qabu uumuuf yeroo kamuu caalaa akka hojjetanis labsamee jira. Xumura irratti sagantichi korma faalaa galuun garii hawwii hamtuun irraa falachuun goolabamuu ragaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaarraa argannes ni mul'isa. Egaan kabajamtoota hordoftoota Bulloo Intarteementii amma immoo odeeffannoo keenya biyya alaa argannetti sin ceesisna. Namoota seeraan ala daddabarsuun himatamee waggoota hedduu barbaadamaa kan ture dhalataan Eritiriyaa lammii Neezerlaandii kan ta'e Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti to'atamee Neezerlaandiif dabarfamee kennamuu poolisiin Keeniyaa ibse. Garee seeraan alaa namoota daddabarsan socho'aa ture jedhamuun waggootaaf barbaadamaa kan ture namni umurii waggaa 53 Joon Habtee torbee lama dura poolisiidhaan to'atamee hanga yoonaa hidhamee tureera. Nama kana qabuuf jaarmiyaan poolisii idil addunyaa Interpol atattamaan akka hidhamuuf ajajuusaa hordofee gareen qorannoo yakka poolisii Keeniyaa qorannoo walirraa hin cinne geggeessuun handaara magaalaa Naayiroobiitti kan to'atan. Shakkamaan kun Naayiroobii keessa riphee yeroo hangamiif akka ture beekamu baatus kan to'atame garuu torban lama dura. Namni kun battaluma sana darbafamee mootummaa Neezerlaandiif kan kenname yoo ta'u yeroo ammaas achumatti mana hidhaa keessa jiraachuusaa ibsamee jira. Joon Habtee garee namoota seeraan alaa daddabarsaa kan ture ta'uusaa kan ibsu Interpol namoota hedduu seeraan alaa Afriikaarraa gara biyyoota Awurooppaatti daddabarsuudhaan himatamuusaa akka danda'e akeekamee jira. Namni kun keessattuu lammiilee Eertiriyaa gara Awurooppaatti daddabarsuun kan beekamu yoo ta'u yoo xiqqaate yakkoota daddabarsaa seeraan alaa walqabatuun afuriin waliin maqaa isaatiin ni ka'a. Akka poolisiin Keeniyaa jedhutti Joon Habtee erga qabamee booda harka turuusaas dantaa biyyattii waliin kan walitti bu'u waan ta'eef ajaja ministeera dhimma biyya keessaatiin battaluma sana dabarfamee mootummaa Neezerlaandiitti kenname. Joon Habtee adeemsa murtii isaa mana hidhaa Neezerlaandii ture hordofuu yoo ta'u yakkamaa ta'e yeroo argame hanga hidhaa waggaa 8tti adabamuu akka danda'u Interpol ibsee jira. Dabalataan Eertiraan Joon Habtee namoota isa beekan biratti maqaa Obaamaa jedhamuun kan beekamu yoo ta'u godoonta Afriikaa karaa Singaaporii fi Filiippii gara biyyoota Awurooppaa seensisaa turuusaas himamee jira. Namoota hedduun doolaara 60,000 kaffaluun erga gara biyyoota kunneenitti seenanii booda maallaqa isaanii fixanii gara deeman wallaalanii imala seeraan alaan qabamanii kan hidhamaa turan ta'uusaas odeeffannoo argame himamee jira. Maddi oduu keenyaa BBC. Keeniyaatti hidhattoonni fiinxaaleeyyii Islaamaa 3 baay'ee hamoodha jedhaman mana hidhaa eegumsaa cina qabu keessaa erga miliqanii namoonni eegumsa irra turan 7 to'annoo jala erga oolan. Namoonni mana hidhaatii miliqan keessaa tokko Alii Abiikar kan Haleellaa Yuunivarsiitii garaagaraa irratti bara 2015 raawwate lubbuu namoota 148 galeeffate keessaa qooda qaba jechuun himatamuun yakkamuusaa himamee jira. Qondaaltonni to'ataman maal na dhibee fi ga'umsa dhabuu irraa kan ka'e akka miliqan ta'an jechuun to'atamanii jiru. Guutummaa biyyattii dhaabbilee tikaa baay'ee dabalate namoonni kanneen barbaadamaa jiraachuusaas ibsanii turan.
Qondaalonni mootummaas namoota odeeffannoo waa'ee namoota miliqanii kana kenneef shilingii Keeniyaa miiliyoona 20 yookaan doolaara 178 kenninas jedhanii jiru. Warri miliqan keessaa inni lammataa bara 2012 kan to'atame yoo ta'u, paarlaamaa Keeniyaa irratti yaalii haleellaa fashalaa'ee geggeessuuf osoo jedhu turedha. Kan sadaffaa ammoo Somaaliyaatti hidhattoota Al-Shabaabii dabalatuuf osoo jedhu kan to'annoo jala ooledha. Ministeerri dhimma biyya keessaa Fireend Maatiyaan ibsa kennaniin sababni namooti kunneen mana hidhaa kamitti akka miliqan jedhamee qondaaltota kanneen hidhaa waliin dabalamuu isaanii himanii jiru. Namoota sadeen deebisnee to'achuu barbaacha guddaa gochaa jirras yakkamootadhas jedhanii jiru. Erga isaan jedhanii boodas isaan argachuu qabnas jedhaniiru. Gochaan manna dhibdee akkasii irraa deebi'ee hin uumneef kutannoodhaanis ni hojjenna jedhan. Itti dabaluun poolisiin hojii qorannoo isaa akka xumureen namoota dabalataa baay'ee adabuu fi to'annoo jala oolchuun isaas itti fufas jedhanii jiru. Ali Abakar bara 2019 hidhaan waggaa 41 itti muramuun namoota biroo 3 Haleellaa Yuunivarsiitiitti Gariisa keessaa harka qabu jedhaman waliin maneedhaa kamiitti keessa jira. Eebila 2015 namoonni haleellaa raawwateen hidhannoo guutuun yuunivarsiiticha wareeran barattoota qormaataaf qophaa turan osoo hin ajjeesiin dura eegdota 2 rukutuun ajjeesan. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti barattoonni amantaa kiristaanaa hordofan adda bahuun ajjeefaman. Hidhattoonni 4 achumatti rukutamuun ajjeefaman. Namni haleellaa kana qindeesse Muhammad Kunoo ammasaa kattaa Somaaliyaa keessatti godhamee tureen bara 2016 ajjeefame. Kun haleellaa hamaa Keeniyaatti raawwate isa lammaffaa ture. Al-Qaayidaan bara 1998 embaasii Ameerikaa haleeluun namoota 200 ajjeese. Maddi odeeffannoo BBC. Gamoo paarlaamaa Afrikaa Kibbaa gubuun namicha shakkamee to'atame. Gamoo paarlaamaa Afrikaa Kibbaatti guyyaa kaleessaa yookiin dilbata abiddatti qabatee ture. Abidda qabate kanas dhaamsuuf hojjettoonni ittisa balaa abiddicha dhaamsuudhaaf sa'aatiiwwan hedduutti fudhateera. Paarlaamaa biyyattiitti ibsa dilbata kaleessa baaseen gamoo paarlaamaa kanatti abidda qabateen namni miidhame jiraachuu baatullee kutaaleen gamoo paarlaamaa haaraan haalaan miidhamuu akkasumas iddoolee warri seeratti baasan ta'an barbadaa'uusaas ibsamee jira. Paarlaamaa Afrikaa Kibbaa erga abiddi gubate booda namni balaa abidda kana uumuudhaan shakkame tokkos to'annoo jala oolfamuusaas ibsamee jira. Dubbii himaan poolisii biyyattii akka himetti shakkamaan kun itti yaadee balaa abiddaa qabsiisu mana cabsuu fi hammina guddaa raawwachuunsaas himatamee jira. Haaluma kanaan himatamaan kun qixxata boruu mana murtiitti ni dhiyaatas jedhamee jira. Maddi oduu keenyaa BBC. Waraanni Sudaan Ibraahim Al-Baadaawii muummee ministeeraa gochuun muudamuuf jedhame. Muummee ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook aangoo gadhiisuu isaanii hordofee waraanni biyyattii ministeera maallaqaa biyyattii duraanii Ibraahim Al-Baadaawii muummee ministeeraa taasisuun muuduuf akka jiru ibsamee jira. Muummee ministeera Sudaan Abdallaa Hamdook fonqolcha mootummaa yeroo darbee irratti geggeeffameen hidhaa mana keessaa jalaa erga turanii booda gara masaraa mootummaatti deebi'anii kan turan yoo ammaa kana aangoo gadhiisuu isaanii tamsaasa kallattiin ifatti beeksisuun isaanis ni yaadatama. Al-Shabaab haleellaa raawwateen har'a Keeniyaatti namoota 6 ajjeese. Al-Shabaab har'a ganamaan Keeniyaa iddoo Lamuu jedhamee waamamutti daangaa Somaaleetti haleellaa raawwateen namoonni 6 lubbuun isaanii darbee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii oduuwwan keenya guyyaarraa qabannee jiru kanumaan raawwatee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii peejii yookiin YouTube chaanalii keenya like, subscribe, share gochuu akka hin irraanfanne oduuwwan wayitaawaa akkasumas sagantaalee bashannanaa fi bohaarsiisan baay'ee qabannee jirru hatattamaan akkasiin qaqqabuuf like, subscribe, share gochuu akka hin irraanfanne. Bulloo Entertainment oduu kanas kan qopheesse isiniif wajjiniin ture an Daani'el ogeessa stuudiyoo kan jiranii waliin ta'uudhaan isiniif qopheessinee jirra. Bulloo Entertainment filannoo keessanaa ta'u.